Tole galatoomaa dhuftaniif maal isin gargaara? Isaan egaa keessummaadha. Keessummaan qabadhee dhufee biyyoota gurguddatan biyyoota gurguddaa Awurooppaa keessa akkasumas biyya kana keessatti immoo hojii investimentii hojjetu dhaabbatoota gurguddaa qabu. Dhaabbatoota Awurooppaa keessaa dhaabbata 8, Afrikaa keessaa immoo dhaabbata 12 dhaabanii jiru. Amma immoo biyya kana keessatti hojjedha. Yaada jedhu fidanii ani immoo gaariidha. Yaadi keessan gaariidha. Hojjedha. Biyya kana keessa hojiin hin jiru. Hojiin hin jiru waan ta'eef hojjedhaa jedheen amansiiseen fide. Isa booda biyya kana keessaa immoo kaampaanii 3 filatan isaan wajjin hojjechuudhaaf. Kaampaanii gaariidha jedhamanii yaadaman 3 fudhatanii isa keessaa tokko keessan kanadha. Isinii wajjin hojjechuu barbaadan. Isin immoo isiniif carraa guddaadha. Carraa guddaa eenyu dhaabbatoota 50 oltu nu gaafatan wajjin hojjechuudhaaf. 3 qofa filatan isaan 3 qofa. Kun immoo isiniif carraa guddaadha of dabarsuu immoo qabdanii. Amma keessa beekannoodha waan isiniin jedhu of dabarsuu hin qabdan carraa itti fayyadama invest gochuu qabdu namoonni kan biraan yoo carraa kan argan itti fayyadamu isin immoo carraa kana yeroo argattanii sirreessanii itti fayyadamuutu irra jiraata isin true false true hin barbaadu isaanis kanaaf of hin dabarsinaa waan isaan isin gaafatanii daftanii yeroo isaan isin gaafatanitti invest gochuudha wajjin hojjechuu of hin dabarsinaa carraa kan true false true isaan immoo waan jedhan qabaachuu danda'u yaada isaanii you Okay, thank you. waan guddaa kaasan isaan amma yaada cimaa tokko kaasanii waan ajaa'ibaati maaliif kaampaaniin keenya kaampaanii keessanii wajjin waan baay'ee walitti fidu qaba waan walitti isaan fidu qaba kun immoo nuun baay'ee gammachuutu nutti dhaga'ama isinii wajjin hojjechuu keenyaa fi jechaa jira true false kanaaf How to work now? isin jaallataniiru baay'ee maaliif information qabu waa'ee dhaabbata keessanii maal jedhaa dafneema yoo jalqabne hoo maaliif waan isinirraa eegamu daftanii waliigaltee mallatteessinee hojiitti yoo seenne hoo iddoo biraatti investi gochuurraa isinii wajjin isin immoo waan isinirraa eegamu fiddanii yoo dafnee hojiitti seenne hoo waan yeroo beeku baay'ee itti fayyadamuu danda'u true false True. How to work now? maal amma haalli isinirra jirtanis maali? Akkan immoo qaala'insi kun isinirratti dhiibbaa qabaa'u jedhu gaa'ee dhimmichi qarshii jiwaa wal qabatuu fi xinnoo yaaddoo sanaas qabu. Akkamii haalli kaapitaala keessanii qarshii ni qabdu qarshii guddaa qabdu nu wajjin hojjechuu fi jedhu kanuma gaaffiin isaanii salphaatti. Tole amma isaan waliin kaakaa carraan arge. Ingiliffa dubbatu barisaan. Rakkoon qabu. Isaan wajjin kaakaa. Ingiliffa dubbattu moo isin? Rakkoon qabu. Isaan wanna wajjin haasa'an. Ingiliffachuun isa biyya keessaa miti. Ingiliffuma isa bakkee haasa'u isaan. Ingilish for Itoophiyaa miti. Rakkoon qabu. Hin dubbattu isuma? Rakkoon qabu. Isaan wajjin haasa'an. Tole. Hir-koo akkam jira kan hin jedhu Hir-koo yeroo darbe namicha diinii gamtaa wajjin ta'anii qarshii sirkaa fuudhan sun qallaa wayiidhaa dheeraa tole lakki maafan barbaade tole bye. Waamicha yaa'ii abbootii aksiyoonaa baankii Oromiyaa hundaaf